በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ መቃይልማ መቃፈሩ ቁልቁሉ ዋቀቶኮቲን ኒያመና አሜን። ለቹን ሳንዩ ፎን ቶኮ ኒተሩ ከበደሞ አባ ኬኛ መላከ ገነት ሉባ አይለ ኢየሱስ ተረፋ ብቻ መንን አመንቶታ ኬኛ ጀዋቀዮ ከንታተን ሉቦኒ መነመንታ ኦቦሎኒ ኮ ዳቆኖኒ ጉያ ሀራ ከና ስረ ጋይለ ኬሰኒ ከራመና አመንታ ከን ራወተን ኃይለ ሚካኤል ፊ ወለተ ጊዮርጊስ አከሱመስ አቦሊም ሃዶሊም ፋርፈቶ ድልበታ ደብሪ ከና ዳይመን ኑት ኬሰን አከም ቡልተኒ አከም ጅርቱ አከም ቱርተኒ ገለተ ኬ ጀኔ ዋዬ ኦልማ ኢሳ ረጋ አከባኑ ጉያ ሀራ ከና እዶ ከዳበኔ በዲ ኬኛ ፈቀቦኙ ለፈ በዲራቲ ወረ ሂንፍለምኔ ኬሳኑ ፍሌ ነጋሳኑፍ ባይሴ አራርሳ ኑረት እዶ ጉዳ ከንቀቡ ጉያ ሀራቲን ከኑ ቀቀብሲሴ ዋቅኒ ኬኛ ፈይሳን ኬኛ ገለኒ ፊ ኦልፍኒ ሳፋተው ገለቴሳ ዋቅ ከነ ገለኒ ሳፋተው ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ። አቦ ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት በዚህ ዕለት ሥርዓተ ጋብቻችሁን የፈጸማችሁ ኃይለ ሚካኤልና ወለተ ጊዮርጊስ ሁላችሁም ባያሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን በምሕረቱና በካህሊነቱ በመግቦቱ ካለንበት ስፍራ ከኃጢአት ተለይተን በዚች ቀን እዚህ ቦታ ቆመን ስለ በደላችን እንድናለቅስ ስለ ምሕረቱና ቸርነቱ እንድንናገር ያደረገን የፈቀደልን የቅዱሳን አባቶቻችን አምላክ ስሙ ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም የተመሰገነና ከፍ ከፍ ያለ ይሁንልን። እስቲ አመስግኑ። አሁንም አንድ ነገር ሶስት ስሙና እዳ በመራይሽ አባንኬን ያቁመሉበተኒ ሰዓት ይበላይን ቀም ደቂቃ ሙራሰዳ መንም አመንታኬን ምሮ ሁንዱማ በርሲሱዳ ማሊዳ መነ መንታ ማሊዳ በርሲሱዳ ቅዳሴ ዩኒቨርሲቲ ፋሩ ዩኒቨርሲቲ ማህሌት ዩኒቨርሲቲ ጩጳዳ ዩኒቨርሲቲ ዋኑማ ዩኒቨርሲቲ ስርነ ጋይላት ዩኒቨርሲቲ ኡመች ጆሌ መነ ክርስቲያና ተው ኬኛ መነ ዋቀዮት ጉደቹ ኬኛ ጆሌ ተዋይዶ ታኔ መነ ከነ ኬሰ ጅራቹ ኬኛን ሁንዱመ ኬኛት ገመቹ እስሪትስ ገመቹን ጉዳን ነጋሙ ቀበተከች ዋቀዮና ገለቴሳ ጉያነ ራማሊዳ ፈይሳ አዱኛቲ መድኃኔዓለሚidha egaa akkuma beekamu jiruu garaagaraa yaada garaagaraa hojii garaagaraa kan qabdan yoo jiraattanii hin jarjariidha. irra namaa kan namaa gootu waaqayyoodha. ምናልባት የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳይ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ የሚሞላ እሱና እሱ ብቻ ነው። የጎደለውን የሚሞላ የራቀውን የሚያቀርብ የተቸገረውን ከችግሩ የሚያወጣ ቢዘገይም የሚቀርብ እሱ የለም። አባንኬን የፈይሳን ዱኛ ህሩኬን ጉዳ ረኮ ኬሳ ኑባሳ ከኑፈጋተ ሁንዱ መዴሳ ዋን ሁንዱ ማናወታ አያን ሳኑ ረክባየቴራ ዋን ተይራፍ inni karaa keenya ni dursa jiru keenya
ዓለምን ያዳነ የዓለም መድኃኒት ለሁሉም መድኃኒት የሆነ ለሁሉም በሽታ ምናልባት ሐኪሞች ዶክተሮች ለተወሰነው በሽታ የተወሰነውን መድኃኒት ለተወሰነው ነገር የተወሰነውን ሕክምና ይሰጣሉ። የመድኃኔዓለም ስም ምሕረት፣ በረከት፣ ይቅርታ ግን ለሁሉም በሽታ መድኃኒት ማለት ነው። waaqni keenya waaqa kanadha. Waaqa saalfii, waaqa qaalii, waaqa badii jalaa nama oolchu, waaqa nama fayyisu, waaqa namaan nagaa namaaf kennudha. Madaaliyaaniin kanaafidha. Oolmaa inni nu oole fannoo irratti yaadachuudha. Ji'a ji'aan Waaqayyoon galata, ji'a ji'aan Waaqayyoon okkuma kan laannuuf isa kanadha. Nuti dhugumatti qulqulloota miti. Nuti dhugumatti oolmaa isaa dubbachuu hin dandeenye. Nuti wanta nuuf raawwate yeroo hundumaa dubbannee raawwannee fixuu hin dandeenyu. Garuu galata kee jechuun dhugaatti barbaachisa. Inni biraan manni kiristaanaa keenya, manni amantaa keenya yeroo hundumaa misirroodha. Maal ishee ቤተ ክርስቲያን ሙሽራ ናት። ቤተ ክርስቲያን ሙሽራ ሆና ሙሽራውን ትቀበላለች፣ ሙሽራውን ታመሰግናለች። መንነ ክርስቲያና ምስሮዳ ሙሽርቻ ምስርቻ yeroo hundumaa ገለታ laattiif oquma laattiif manni kiristaanaa keenya misirricha. Kanaaf guyyaa har'aa kana daqiiqaa muraasaatiif akkamitti guyyaa har'aa kana wanti dinqii ta'e kun raawwatamuu danda'e kan jedhutti dubbii sagalee Waaqayyoo ilaalla. Asirraati kalees warri gaa'ilaatiin eebbifamtanii gaa'ila uummattanii gaa'ila gammachuu keessa jirtan gammadaa. Warri gaa'ila uummattanii rakkoo garaa garaa keessa jirtan daa'ima dhabuun rakkoodha. Gaa'ila keetti jaalala dhabuun rakkoodha. Gaa'ila keessatti wal hubannoo dhabuun rakkisaadha. Isa kanaaf madaalalamii qofaadha qorichi, isa qofaadha fayyinni, isa qofaadha eebbi. Warri immoo ganaa gara fuula duraatti karaa kana eegaluudha. Adeemsa kana yaadaa jirtan madaalamii kadhachuudhaan karaan keessan isinii milkaa. Sila wangeelaa Maatewos boqonnaa 19 sadii kaasnee gaafa ilaallu Fariisonni Saduuqonni gooftaa keenya uumaa keenya gaafii tokko gaafatanii jedha. Yaa gooftaa, yaa barsiisaa, namni waan gaariidhaafis, namni waan hamaadhaafis, namni waanuma hin taaneefis haadha warraa isaa hiikuun hin ta'aayyuu jedhanii gaafatanii jedha. መምህር ሰው በሚገባም በማይገባ ነገር ሚስቱን መፍታት ይገባልን ብለው ጠየቁት ይላል ፈሪሳውያን። ፈሪሶች ወንጌል ማቴዎስ boqonnaa 19 sadii kaasnee gaafa ilaallu namni callisee waanuma xiqqoodhaafis waanuma guddoodhaafis waanuma ta'uudhaafis mana keessatti wal dhabdee uumuun haadha warraa isaa hiikuun abbaa warraa isaa hiikuun barbaachisaadha ittiin jedhanii jedha. ምንድን ነው ያለው? ፈጣሪ በመጀመሪያ ወንድና ሴት አደረጋቸው። በመጀመሪያ ወንድና ሴት አድርጓቸው ፈጠራቸው። ዴቢ ከናፍ namni callisee haadha warraa isaa abbaa warraa hiikuun barbaachisaadha jedhanii gaafa gaafatan Waaqayyo jalqaba abbaa warraa haadha warraa taasisee isaan uumee jedhu. በወቅቱ ለፍቺው የሚፈታትን የፍቺውን ምልክት ይስጣት። እኔ ግን እላቸዋለሁ ምንድን ነው ያለው? ፈጣሪ በመጀመሪያ ወንድና ሴት አደረጋቸውና ፈጠራቸው ካለ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለቱም ፈጣሪ አንድ ያደረገው ፈጣሪ ያጣመራቸውን ሰው አይለያቸው ነው ያለው። ማን ነው እሱ? አንድ ያደረጋቸው
ማን ያደረጋቸው? አሁን እነሱ ሰልባቸው ጥንካሬ ፈሪሳውያን ከባዶች ናቸው። በሚገባ በማይገባ ሊፈቱ ስለሚፈልጉ በወቅቱ ይህንን ያደርጉ ስለነበረ ፈጣሪ አንድ በመጀመሪያ ወንድና ሴት አደረጋቸውና ፈጠራቸው። ሁለቱም ደግሞ አንድ ሥጋ ይሆናሉ፣ ለወደፊት ሁለት አይሆኑም ያለው። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ይህ ምስጢር ታላቅ ነው ያለው። ይህ ምስጢር ታላቅ ነው። በገላትያ ላይም ተናግሯል። መኝታውም ንጹሕ ጋብቻውን ቅዱስ መሆኑን መጽሐፍ ቅዱሳችን ያስተምራል። ጋብቻ ሲባል ምናልባት በሰውኛው ቋንቋ ስንፈታው እሱ እሷ ጋር እሷ ደግሞ እሱ ጋር ብቻ ማለት ነው ጋብቻ። ሌላው በጋብቻ አይነት ሰማና ይፈራረማሉ። ሰማና ምንድን ነው? namoonni gaafa gaa'ela isaanii 80 wulii 80 walii galtee 80 mallatteessu. maal 80 jennee gaafa ilaallu ሰማና የነሱ ዕድሜ ነው። ከኔ ጋር ናችሁ? የሚፈራረሙት ሰማና የሚኖሩት 80 ዓመት መሆኑን ነው። ለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ አለ ካላችሁ አለ። ቅዱስ ዳዊት ሰው ቢበዛ 70 ከዛ በላይ ቢጨምር ቢበዛ 80 ይኖራል። ከዛ በላይ ድካም ነው። 80 እነሱ የሚኖሩባት በዚች ምድር ላይ የእነሱ ዕድሜ ናት። ilmi namaa waliigaltee gaa'ela guyyaa 80 inni mallatteessu waliigalteen sun 80 kan jedhu umurii isaaniiti isarraa kan dhufedha. qulqullichi daawit ilmi namaa yoo baay'ate waggaansaa 70 yoo dabale immoo 80 jedha. kanaafidha waliigaltee gaa'elaa kanaa 8 gaa'ela nageenya akka ta'uudha manni waaqayyoo eebbistee gadhiisti. kanaafidha egaa waaqayyo jalqaba tokko taasisee dubartii dhiira taasisee uume. waaqayyo immoo tokko kan taasise namni gargar hin baasin. gara fuulduraattis jarreen kun qaama lama kan turan qaama tokko ta'u jechuudhaan manni kiristaanaa keenya wangeelli keenya akkuma nu barsiisutti nutti dubbata. akkuma beekamu asirratti qaama tokko ta'uu kan jedhu kun foon tokko ta'uu kan jedhu kun maalidha? yaada gaggabaabaa lama sanii kaasitan barnoota kana kanumaatiin goolaba. akkuma isinitti immoo sagantaa bal'aa hin qabnu kabaja kana irratti argamuu keessaniif hunda dursa galataachuu kan qabnu mana amantaa keenyaatiif. manni amantaa galata guddaa qabdi. በመጀመሪያ ደረጃ ይህንን ጋብቻ ይህንን ስርዓት ሁሌ የምታከናውን ዛሬም እያከናወነች ላለች ቤተክርስቲያን አንድ ጊዜ ክብር ይገባታል። አመስግኑ ቤተክርስቲያን። ቀጥሎ ደግሞ የቤተክርስቲያን አባ ጉልላት ቅዱስ መድኃኔዓለም ነው። እሱም ታዲያ ሊመሰገን ይገባል። በየደረጃው ይህንን ሀሳብ ይዘን ስንመጣ ያው ምናልባት ሰንሰለቱን ጠብቆ ነው ይህ ስራ እየተከናወነ ያለው። ከቦታው
guddisu isaan nuuf haa jiraachisu. Galgala keessa galgalatti malee kan si gargaaru galgalatti malee obboleessi keenya keessa abbee fi dursaan isaanii obboleessa keenya dhaqaasaa amaaree waaqayyo amaaree jechuun bareeda jechuudha waaqayyo isaa bareechu beeka biti galateessaa isa obboloota keenya kana manarras deemuudhaan bilbaanis timuudhaan rakkoo qaban ቅንነት ሲኖር ቅንነቱ ካለ መታየቱ ካለ ይህ ነው። እነዚህ ልጆች እውነት እግዚአብሔር ያሳድጋቸው። ሕፃናቶች ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው። ijoolleen gara koo akka dhufan irraa hin dhorkinaa jira kitaabni qulqulluun. Maaliifan kana jedhe asirraati adurreen haadha jalatti qabaa bartii jedhama. Akkanan ta'u taa'ee rakkisaadha. Daa'imni ijoollee dhuftee haa barattu. Ijoollee keessa ergaa haa faarfatani, haa galateeffatani. Kabaja guddaa lafee guddaa mana amantaa keenyaatidha. Ijoolleen keenya har'a tokko ta'uuf gaa'ela isaanii akka miidhagudha. Dhugumatti keessa isaanii qajeelummaan waan jiruudhaaf koreenis bulchiinsis barataan dilbataa ijoollee hundumtu gara fuulduraaf karaa kan baruma kun warri gaa'ela gaggeeffachuuf yaaddan manni kiristaanaa akkatti bareechitee gaa'ela namaa raawwatti inni alatti ta'u sun walii galchidharraa raawwatamu sun faayidaa hin qabu. Hulattuun አንድ ሥጋ ይሆናሉ ለተን ሳልዩ ፎን tokko ta'uu jedha akkamitti foon tokko ta'u yaada lama qaama lama foon warraati akkamiin foon tokko ta'uu danda'u kan jirudha. Ejjitiin guddaan fooniin dhiiga gooftaa mana qulqullummaa keessa isaaniif laatamudha. ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ ስል በማቴዎስ 19:3 ላይ የተናገረው በሥጋ ወደሙ በጸሎተ ቁርባንና ተክሊል ከተደረገላቸው በኋላ ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ ይላል። አንድ የሚሆኑበት ምስጢር የመጀመሪያው ሥጋ ወደሙ ነው። ሁለተኛው ካልተለያየ ሥጋ ወደሙን መቀበላቸው አንድ ያደርጋቸዋል። ሁለተኛ ሶስተኛ ቃሉ አንድ ያደርጋቸዋል። ሌላው በተለያየ ሀሳብ ውስጥ የነበሩ በተለያየ ስፍራ ይኖሩ የነበሩት በአንድነት ማሰብን ይጀምራሉ። ይሄ አንድነታቸው ነው። ትናንት እሱ በብቻው ምን ለብሳለሁ፣ ምን እሰራለሁ፣ እንዴት እኖራለሁ እያለ ይጨነቅ ነበር። አሁን ግን አንድ ከሆኑ በኋላ አንድ የሚያደርጋቸው እሱ ስለ እሷ፣ እሷ ስለ እሱ ማሰብን ትጀምራለች። ለምሳሌ ቃሉ በቁጥር ወንጀል ወንጌሎች በራእይ ወንጌል ማቴዎስ በቆና ኩረ ሰገል ሰዲቃሴ ጋፈ ይላል akkamitti jennee gaafa ilaallu hunduma dursa fooniin dhiigni gooftaa tokko isaan ta'a raawwataa isa foon isaan dhiigni gooftaa isaan fudhatan sun iddoo tokkorraa waan fudhataniif tokko isaan taa'isa kadhannaa abboolii tokko isaan taa'isa. Inni biraan yaada garaa garaa namarraati walitti dhufuudhaan waa'ee dhuunfaa isaanii yaadaa kan turan inni waa'ee isheen waa'ee isaa yaadu tokko ta'u. Dhumarratti tokko ta'uun isaanii kun ittitiinsaa isaan gidduudha. Persentii 50 fudhatee daa'imni jedhatu ni jira. Inni tokko ta'ee dhaqa isaan irraa tokko argamu. Kunis fakkeenya biraanii qaba. Walii gala isaa lachuuyyuu qaama tokko ta'uu jedha. Waaqayyo tokko kan taasise namni gargar baasuu hin danda'u. Yeroo baay'ee dubartoota yookiin immoo dubartii gaafa jedhamu namoonni baay'een bifa tuffiitiin namoonni baay'een bifa gadi qabuudhaan yoo kaasan ni dhageenya. Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti gaafa ilaallu Addaamis haadha warraa isaa waliin wal beeke isheenis ilma yookiin immoo intala argattee jedha. Maqaa ishee immoo dubartii jettee moggaastee jedha. Dubartii jechuun bakka buutuu jechuudha. Dubartii jechuun gargaartuu jechuudha. Gaa'ela keessatti jireenya waggaa 80 ol hin dabarre kana wal gargaaranii akka deeman, akka walii gargaaran, akka wal jabeessaniif addunyaa rakkoo kana keessa akkuma Abrahaam haadha warraa isaatiin giiftii koo ishiin immoo gooftaa koo jettee kabajju isa kana manni amantaa kan nu barsiisu. Minaalbaat gaa'ela keessatti wal tuffii kan qabdan, gaa'ela keessatti wal jibbii kan qabdan, kan waliin
foon tokko ta'u jechuudha. Gooftaan keenya barsiiseera. Manni amantaa seera ishiitiin foon dhiiga gooftaatiin kadhannaa abbooliitiin sirna manni amantaa nuuf laatteetiin ijoolleen keessan guyyaa har'aa kana tokko ta'anii jiru. Lachan isaaniiyyuu qaama tokko yookiin immoo foon tokko ta'u jechuudha. Qulqullichi Maatewos nu barsiisee jira. Ergaan dhumaa keessumaa waggaatonni dargaggoottiin iddoo kana jirtan kanatti yaadaa. Manni amantaa akkasii eebbisu guyyaa kana ga'uudhaaf oolchuu barbaachisaadha. Guyyaa kana ga'uudhaaf mana amantaatti dhufanii barachuu barbaachisaadha. Guyyaa kana ga'uudhaaf eebba haadha abbaa argachuudhaaf cimanii deddeebi'uun barbaachisaadha. Akkuma duudhaan akkuma aadaa safuu keenyaan aadaa keenyaan cimnee deddeebinee guyyaa kana ga'uudhaaf warra baay'ee qabu gaa'ela keessatti isin eebbisu. Warri immoo gaa'ela keessatti qormaanni garaagaraa isin quunnamee jiru